nama galaana diimaa irratti lafee shaarkiin ilkaansaa rigate waan ta'eef asii ol taasisuu hin danda'amu. Kinoon waggaa 12 ganama na wajjin galgala na wajjin. Hiyyeessa iddoo bultii dhorkachuu fedhe dhuufuu itti guddisaa. Karumaan qilleensa fudhachuu qabu. Ani qabu gasanii maka wanti keessaa qabu. Ajaamoo! Facebook isaan anaaf, TikTok isaan anaaf. Wanni inni fayyadamu takkaan takkaa sana harka jiru. Nama garraamee abbaa manaa akkanaa qabaachuu gooti. Corromtu dubartii toluun jedhuuni. Isa dhugaan jedha yoo hin jiraadhee michuu fayyaduu dadhabe namni biraa ittiin ilkaannaa argatu. Waan akka sooshaal miidiyaa maanaajimenti kanas baratee taa'e. Mee Ingiliffa kana dhiiseeti. Tanaasaa jirru waa'ee dhiirratti sanas hin jiru kana moo dhaga'uu qabdi. Rasaasa sarraafame mataa mataatti. Akka gaantaa waraanaa digdamaatti irra marseeni keessa buusamu. Maalaan soffoo wayi. Maalan beeku amma maalas hin jedhe dhiira namanis hin jenne. Ani obboleessa isaa irratti kaa'an beeku abbaan ilma isaa irratti kaa'an beeku isa dhugaa du'atti dabarsitee na laata Cactus Mish. Moavina.